Keessumaa keenya araan tanaa abbaa hiyyeessaa loltummaadhaan beekamu hiyyeessota hedduu kararraa kaasuudhaan uffisee nyaachisuudhaan eebbaas irraa fudhachaa kan jiru. Akkasuma barataa tahee ofiisaatiin osoo baratuu namoota biraa kan gargaaraa jiru wajjin wal isin barsiisa. Mabree Ciroo yookiin Mabraatu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan Raamzii Miidiyaa. Mabree galtuma farda keenya fudhattee dhufuu feetiifi mee dura Mabreen eenyu kajoorraa haa eegallu Mabreen? Ayii galatuma duraan dursee carraa kana naa kennuudhaaf baay'ee galatoomaadha. Raamzii Miidiyaa waan asitti na affeertaniif baay'een isin galateeffachuu barbaada. Ani maqaan kiyya Mabraat Fallaqan jedhama. Jiraatuma magaalaa Cirooti. Sooshaal miidiyaa irratti immoo yuutuubii fi tiiktook irratti Mabree Ciroodhaan beekama jechuudha. Mabree Ciroon immoo hojii dhuunfaa mataa kiyyaas akkasuma ni qaba. Akkasumas immoo barataa Wiikindii Yuunivarsiitii Odaa Bultuun baradha jechuudha. Tololtummaa kanarratti immoo harmoonni keenya, abbootiin keenya, obboleeyyan keenya akkasuma hedduun isaaniidha ijoolleen daa'imman karaa irratti kufan ni jiran waan ta'eef isaan kana gargaaruun qaba jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf keessa kiyya tureera inni kun yaadni kun garuu waan hundi guyyaa isaa eeggata waan ta'eef guyyaan guutamnaan kan kanatti dhufe garuu ijoollummaa irraa kaasee isa kan hojjechuu baay'ee waan hin barbaaduuf guyyaan isaa naagee eegan eegalee amma waggaa tokko geetiin hin jira. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame isa kan hojjechuudhaaf. Ani immoo Mabree Ciroon jedhamu sooshaal miidiyaa irratti jiraatuma magaalaa Cirooti jechuudha. Yaa ani akka si beeka viidiyoo sponsor gochaa jiru namoota keessattuu gara naannoo nyaata baratamaadhaa mitis beekamaadhaas miti. Mabree barataadhaas barataa taatee nama barataa yeroo ishee nama gargaaramuudha. Nama maatirratti dhibbeen ta'uudha. Ati akkamitti barataa taatee hojii toltummaa na seenuu dandeesse? Ani akkuma reeffi tana siin jee jechuudha. Osoon barataa haayiskuulii fi barataa kolleejjii ta'eetillee jechuudha. Waan maatiin naa kennirraayi gizeen gabbee qabaadhee osoo hin ta'in kanuman qaburraayi qarshii 10 yoon qabaadhes 50 yoon qabaadhes 100 yoon qabaadhes sanirraa sharafeetiin kennaa ture yeroon barumsatti jiru jechuudha. Baay'ee isa kana hojii tololtummaadha kan waan hojjechuu barbaaduuf ishiin sun garuu ni fayyaddi osoo hin ta'in fakkeenyaaf amma uummata baay'eedha wayiin bakka kaafeettis haa ta'u boota garaagaraa bakka itti bashannanitti qarshii garaagaraa dhumuu danda'a. Garuu harmoonni keenya kun akkuma keenya kana nyaata ogu takka ka hin nyaanne ni jiran, ka qursii hin nyaanne ni jiran, ka misaa hin nyaanne ni jiran. Nuti garuu guyyaa tokko 3-4 nyaannee tola. Sanuma irratti immoo waan garaagaraa waan refresh nu godhu itti fayyadamuudhaaf illee ni yaadna. Garuu daabboo takka yoo bitteef jechuudhaaf gaafaan barumsa irra jiru sanillee irraa laachaatii ture. Yoo laatte siif laatama jedhama. Sirriidhaas nama akkasuma. Akkas jedhama. Bakka sanirraan immoo eegan hojii eegalees hojii dhuunfaa mataa kiyyaadha. Eegan eegalee boodarras akkasuma laachaatiin ture. San boodarra immoo bakka gara sooshaal miidiyaatti dhufee maaliin isa kana hin guddisni. Bakka nama gargaarus namni gargaaruu barbaadu keessa isaa jiraachuu danda'a garuu fuula duratti bahuudhaaf itti ulfaachuu dhabuu danda'a. Saniifin gara fuula duratti dhufe magaalaa Ciroo keessatti immoo inni kun baay'ee hin jiru jechuudha. Maaliifin isa kana hin uumne jechuudha. Ashaaraa magaalaa Ciroo kana keessa kaa'ee garuu fuula duraaf magaalaa Ciroo keessa qofa osoo hin ta'in bal'isuudhaaf yaada qaba waan ta'eef kana kaayyoon kiyya. Waan bareedaadha. Teessoo nama dargaggoota biraa faayidaa qabu. Akkuma jettee daabboon takka meebii nuuf warroottan qabuufumaa ta'uu danda'a. Garuu daa'imman irratti gatamaniif ayyoolee keenyaaf abbootii keenyaaf daabboo takka barbaachisaan bahanii deemanii keessumattuu yeroo isaan mana nyaatarra deemanii hidhatanii uummata nyaataatiin ari'aman immoo ni argaman. Hojiin akkana immoo ati hojjechuun yaa akkuma tu jettee kan inni siif kan namaadha. Akka amantaa musliimatti akka amantaa kiristaanittis waan jajjabeeffamudha. Mee gara hojii toltummaa kana seenuudhaaf maaltu si kakaase? Ka'umsa kee maaliif? Ka'umsi kiyya maal seete?
Fakkeenyaaf akkuman reefuun tana siin jee jechuudha. Atillee ammaan tana kaastee jirta. Mana nyaatarras haa ta'u, boota wayiis haa ta'u, maatummaan keenya fakkaatu gizee deemanii kadhatan. Na dhukkuba baay'ee. Bakka natti dhaga'ama jechuudha. Gaafa haati tiyya wayim gajjettee qarshii 10 wayim qarshii 5 jettee na kadhatte. Wayim huccuu ani nagaa uffadhee ittiin boonaatii deemu garuu haati kiyya kun bakka haadhuma kiyya bara. Namni haadha qabu nitti dhaga'ama beektaa namni abbaa qabu sitti dhaga'ama. Garuu waan ifii keetiif si boonsu gizee isaan san irratti laaltu na dhukkuba baay'ee. Anna bakka isa kana jammaruun qaba jechuudhaaf maaliif seete nama hedduudhaaf wayim dargaggeessa hedduudhaaf fakkeenya ta'uu hin danda'a jedheetiin malee isa kana kan mataa kiyyaati miti. Wayim isa nama sammuu isaa keessatti hin yaadamin tokko wayim akka yaadu gochuudhaaf an isa kana. Namni akkasitti akka reefu jette san mana nyaatas yoo ta'e illee ka kennuufis ni jira. Wayim ka aarius ta'uu ni jira ta'a. Isa san akka akkasiin gooneef barumsa akka ta'uuf sallaachaa jira. Saniifin bakka hanga natti dhaga'amte keessa isaan biraatiif illee barumsa haa ta'u jechuudhaaf kana jammare isaan kun natti dhaga'ama baay'ee. Maatii keessa jira namni pirootii maratti hirmaachaa ture kanatti ilaalaa rool moodelii godhachaa dhuftee. Yoo akkanatti fuula duratti bahuuf osoo hin ta'in malee jechuun maatiin keenya hundi laachuu warra barbaadu guutumarraa eegalee jechuudha. Obboleeyyiin kiyyarraas kaasee ijoolleen dubartootas akkasuma ni jiranii laachuu baay'ee barbaadan. Ammaan tana yeroon onkololeessa guyyaa 9 mana barumsaa Tartaraa Iskuul keessatti gaafan qopheessan illee akkasuma obboleettiin kiyya Masarat jedhamtu magaalaa Finfinnee irraa waa hedduudhaan na gargaartee jirti jechuudha. Gargaarsa baay'ee ni jaalatu maatiin keenya garuu isaan kana keessaayis kan fuula duratti akka bahee beeksisee dalagaati jiru. Maatu baraa qabdan jechuudha. Maatu keessan irraa hojii boonsa bareedaadha. Mee hojii akkanaa kana yeroo hojjettu maybe yeroo kaatu koomsa mataa keetiin koo dandeessaa. Wanti qaabbii shan biroo dhaabbatu koo dandeessa. Garuu immoo lafa kan adeemtuni baay'inni ati namoota akkasumas heddummaachaa dhufa yeroo hiyyeessa kana kan hiyyeessi biraattis hidhamaa dhufa baay'inni nama hidhuudhaa jira. Sani wajji warra qabate immoo hanqina humnaa hanqina ikoonomiis mudachuu danda'a. Namoonni biraan ni jira si gargaaran sappoorta osoo danda'u. Yeroo duraatiif gizeen hojii kana eegalu jechuudha. Akka tasaa asiin gaa'elee miti kan hin eegale. Yoo rabbumatu si guddisa waan ta'eef nama lamarraa hin eegale yeroo duraatiif. Yeroo duraatiif nama lamarraa hin eegaleetiin nama lameen san gizeen eegalu garuu bakka viidiyoo gizeen gallakkisu baay'een ittiin wanni ta'ee ture. Baay'ee itti beekameen ture. Baay'ee itti gammadee ture. Namni hundinuu viidiyoo san gizee ilaalu jechuudha. Isuma kanaaf jechuun kadhannaa isa kanaatiif jechuudha. Nama na gargaaru barbaaduudhaaf nama lameen saniin gammachuu namaatii fi koomentii gizeen ilaalu liivii seenee hin beeku san dura. Garuu namnummaan akka na gargaaru fakkeenyaaf fakkaa gizeen hin dhaga'u warri sooshaal miidiyaa irratti akka nama gargaaru kun ni jiranii maasteraa binnat fa'aa malkiteenya afaan. Warra wajjiidha sappoortu isaan godhutu jira waan ta'eef ani isaan caarraa kan hin argadhaa jechuudha. Ganama sa'aatii bakka yeroo as halkanii gaachi guyyaadha mere. Kaza liivii seeneetiin ganama akka tasaa sa'aatii 10 takka tiriiningiidha bahuudhaaf hin deema osoo seenetti. Kaza warra Kanaadaa tokko argadde jechuudha. Caarraa warra gizee si sirreesse nama sirreessa. Ogummaa giddura laayif jennetti warra Kanaadaa jirra. Bakka guyyaa nama lama keessummeessee ani bara 2016 bitootessa guyyaa lamaan eegalee hojii kana jechuudha. Kaza samboodarra bakka gizeen seenu akka tasaa maamii jedhamti Kanaadaa jiraatti. Bakka ittiin himadhe akkanatti nama gargaaruun barbaada na gargaaruu dandeessu jedheen kadhadhe baay'ee. Oggaa duraa na galchuu didan jalaan akkana na galchaa jedheen koomentii godhuu eegale jechuudha. Ganama sa'aatii 10 takka bara. Bakka yeroo san yaadeen beeku waggaa xaamuman keessa seenii malee Sadurni taatee waan goone. inni taa'ee goone. Gizeenin jalaan kadhadhu mee mucaa kana galchaa jalaan akkana jechaati jiraanii jette.
namoonni san namoota mootummaatti kan dura nama gargaaraa turanii demoo mootummaatti nama gargaaraa turan garuu waan addaati isaan mudatee ture saniin duratti akkasuma qarshii osoo erganii tololtummaa hojjannaa jedhaniit qarshii nyaataa turanii. Yaa wanti ni jira suttuu wanti chaalenji nama guddaan tololtummaatti amantaa argachuudha takka sanii kan gara boodaatti deebinaa polisi galchan. San boodarra nagalchanii Samboodarra gisee nagalchan akkamitti beekuu dandeenya bakka wanni akkana jedhu yeroo hedduu jira mitiire akkami mee viidiyoo ibsinaan jedhan viidiyoon ibse kaza viidiyoo dalagde qabdaa jedhan viidiyoon dalagin hin qabaa firii tokko immoo viidiyoon kan hin dalagin tokko immoo qaba yeroo saniin eegalee mire kaza bakka viidiyoo ibsi jedhan viidiyoon ibsee ittiin agarsiisee mataa kan jedhee bakka mucaan isuma manaamin jedhan yaa warabummaan na gargaaru jedheetiin gaa san boodarra guyyaa san itti himadhee guyyaa lammaffaa guyyaa san bee bakka keessa bakka ni haasofna rakkoon qabu naan jedhan. Isaan kun bar dhalootuma Finfinneeti warri Kaanaadaa jiru kun Dawuu Afrikaa jiru kun jechuudha. San boodarra guyyaa lammaffaa sa'aatii 11 san alaarmii guuttadheetiin eeggadhe jechuudha seenumaaf fakkaata. Maaliif gargaarsa isaan kana gargaaruudhaaf baay'een keessi kiyyanii barbaada. Hoggaaniin isaan eeggadhu guyyaa lammaffaa dhabe ishii dhabeetiin uummata kaan argadhe. Ay barree fudhuftee illee si gaafachaa turte naan jedhan. Si dura? Oh my god. San boodarra bakka guyyaa boruu kamisa boruu siifin erga jettee jirti naan jedhan. Murteessitee bakka. Guyyaa malee ture kan ishee dubbisteen. Ani guyyaan dura guyyaa salaasaati kan isaan dubbise. Arbaa oltee kumsa siifin erga roobii gizeen an seenu arbaa gizeen an seenu ishiin na dura dubbattee baateera. Boruu ergaa jettee. Boruun ergaa jettee baateera. San boodarra kamisa gizeen hin seenu yoo achirraa gizee ergamu qaxxitaa miti kan ergamu nama biraa ergamee namarraa ergama. Bakka guyyaa sanis nan geenye guyyaa kamisaa sanis nan geenye. San boodarra bakka guyyaarraa sooma 15 san osoo eeggadhu liibii san seena. Kaza akka tasaa guyyaa maaliin argadhe seeti guyyaa aladaan argadhe. Guyyaa saftii dhiifama guyyaa saftiin argadhe. Guyyaa saftii akka tasaa mucaan tokko Finfinnee irratti kulaalitiin isaa lameenuu kaleen fiilgootee kaza isa saniif isaanii haasa'u jiru arge. Waa'ee mucaa sanii gizee haasaan ganaa amata 13 mucaan waggaa 13 bakka baay'ee natti ulfaateen dubbadhe bakka akka na keessaa wanni jedheetiin dubbadhe beeta. Gizeen hin dubbadhu ishiin ni jirti maamiin ni jirti bakka kana. Bakka dubbachuma kiyya santu ishii wanni godhee akka nirriibaa keettee uggusuma fiigaa kutte. Bakka gista akka na eegbichaa jetteetuma kutte. Ani maaliif akkas jette haalli jedheetiin zimmi jedhe. San boodarra qarshii 10,000 ergeen jiranteetuma uggusuma deebite. Kaza guyyaa saftii san ergamee borumtiin alada baankiin cufaa. Ganama ergitee mire isaan bira ganama gizeen ganama isaan bira akkasii kaza ergitee beektaa. Yaawwan seenee gaammaan tana gizee qarshii na bira ga'u na bira geedde. Borumtii san akka eegne jedheetiin guyyuma san dafee baankii baasee qarshicha. Guyyuma san saftii san baaseetiin qarshii ishiin ergite kun hojiidhaan arguu qabdi. Itti gammaduu qabdi. Anis keessa kiyyan hubachuu qabdi. Jechuudhaaf guyyuma aladaa san saftii ishiin na ergite guyyaa aladaa karaa hojiitti jechuudha. Maallaqa na ergite san. Ogumsi bargee? Bakka ishiin achi ergite nama bira ergite amma ergite. Ammus bira geetis. Bira gee. Ganama ergite ishiidha biraan ganama ergite ana bira gama saa 10 mokkanaa kana gee. Ati immoo musan baasii caalaa musan baas baankidha. Baasee borumtii karaa hojiitti jijjiiree viidiyoo galakkisee ogusuma sheer godheef viidiyoo galgal saata akka booda ni boochi waan si ajaa'iba. An keessa kee hanga ammatti barakkatti ni bannaan. Namni ulfaate keessatti namoota bakka baay'ee itti gammaddee qarshiin kun bakka xiqqoodha jedheen si ergee bara hangana hunda itti gammaddee ishiinuu hangas mara itti gammaddee wanni na godhuuf ishiiti baay'een ishii galateeffadha yeroo duraatiif ishiidha bakka. Isaan baay'ee yoo akka dura 100 akkas waan caalidha waan xiqqaadhaas. Waan xiqqaa. Yeroo immoo amantummaa TV dubbachuudhaati. Nama lameen dura eegalee san barna ittiin eegalchisiisan jechuudha. Obboleessa kiyyarraa inni huccuu fudhadhee ittiin eegale ture.
Nama obboleessa kiyyarraa huccuu fudhadhee nama lameessan huccuu uffisee qaamarraa dhiqeen huccuu uffise. Bakka eessi sun baay'ee itti gammadanii san boodarra eegan. Kazaa Dubaay irraayis Saawud irraayis akkasuma namni na deeggaraa ture ni jira. San boodarra bakka babal'annaan magaalaa Ciroo keessaa akkasuma na deeggaran. Ammas ijoollummaan magaalaa Ciroo keessaa baatee warri Finfinnee jiru baay'ee na deeggaran. Ijoolleen Diree Dhawaa jirtu na deeggaran. Bakka baay'ee nama na deeggaru jira ammaan tana keessatti. Gammachuu guddaadhaan gaafa kudhaniisa guyyaa 9 akkuma reefu siin jedhee magaalaa Ciroo mana barumsaa Tartar keessatti qopheessanillee nama 200 oliin keessummeesse. Nama 50 fi nama 60 jedhee sagantaa qopheesse garuu kan dhufe nama 200 oliin dhufe. Daa'imni illee nama 80 oliin dhufe. Garuu isaan san hunda bakka keessummeessu jechuun baay'ee ulfaata. Chaalenjii guddaa argine guyyaa sana. Akkamitti uffataan immoo nyaataan immoo? Wanni takka bakka wanni duraa goddalee hin jiru. Bakka nyaata illee quufaniit lafatti illee hafu. Quufanii namni danaan kun jechuudha. Bakka huccuu uffatanii qaama warra dhiqachuu hin barbaanne illee ni jira. Warra dhiqachuu hin barbaanne sangaa dirqama ittiin gootu wayii keezii isaanii keessa isaanii isaantu beeka waan ta'eef. Kasanii alaa immoo bakka dhalaas warra dubartootatti goonee warra qaamarraa dhiqu warra dhiiraas akkasuma rifeensa isaanii irraa muraa akkasuma huccuu uffisaa qaama dhiisisaa irraa dhiqaatii huccuu uffachisiisaa san boodarra gara nyaataatti gorree nyaatanillee guyyaa guutuu fudhate bakka sagantaan sun. San boodarras akkasuma bakka Ciroo keessatti warra dhukkubsatee jira. Warri adagaa makiinaatii fi baajaaji irra ga'ee jira. Isaan san gargaaru, isaan san mana hakimaa geessu. Akkasuma dhabaa guyyaa akka ayyaana iidaa ni jira. Iida musliimaatii fi akkasuma immoo gizee soomana furaa kiristiyaanatillee akkasuma sagantaa isaanii kanarratti waan akka lukkuu, zayitii, shunkurtii, timaatima hanga bitamee manatti geessuufitti hunda jira jechuudha. Isaan kun hundi viidiyoo warra ni jiran jechuudha. Warra gargaaramuu qabu gargaarasuma hin jira. Hanga rabbiin nu gargaare. Hojii akka salphatti daabboo tokkoo fi lamaan eegaltee dandeenye kan hanga namoota 200 gargaarutti isin ga'e kun hojii boonsaa fi hedduu guddaadha. Hojii kana yeroo baay'ee wal qabatu amantummaadha. Ati maal carraa qabeessa kana viidiyoo tokko qabatee viidiyoo tokkoon amanamtee birrii xiqqaa akkuma hodhaniin si argameen hojii boonsaa bareedaan hojjechuu waan dandeessan. Hojii akkanaa kana dura hojjettee waan beekne ta'e amantummaadhaan wal qabatee akkamii jiru. Ispeeshaalii yeroo baay'ee kan maqaa namaa ka'uu maallaqa ni argama ni nyaadhama kana carraa chaalenjii akkasitti jira yeroo baay'ee hojii toltu magasiitiin maqaa namaa godhu jira maqaan keessi xura godhu jira. Wanta keessi mudatee beekan? Hanga ammaatti na mudatee hin beeku. Yoo na booda yoo haasaanis hin beeku. Wannan maqaan kasiin kennamne hin jiru. Akkuma maqaan kee bareedaa sii kennamu guddina kee namni hin barbaanne immoo wayii maqaa fokkutaa sii kennuu danda'a. Ani immoo maqaa fokkutaa naa kennanis keessa kiyyas rabbitu beeka. Kana amanis immoo na amana. Dirqama na amana jedhee lafaa ka'uun qabu. Kasii amanus isuma hojii keetii waan ta'eef boonsaa hojii keetitu nama sana amansiisa. Hojii keetitu nama amansiisa. Kanumaafuu namni waan haasa'u hin beeku garuu hanga ammaa fuula dura bahanii akkana namni naan jedhe hin jiru. Bakka kana gargaaruu barbaadu bakka gammachuu guddaadhaan na gargaara. Viidiyoo guddaa kan hin dalagee qarshii gurguddaa kan argatanis akkasuma ni jira. Asuma hospitaala magaalaa Ciroo kana keessatti dhalatuma magaalaa Ciroo baay'ee dhikkoo guddaa irra ga'ee hanga gimmaasha miiliyoonaatillee kasabasabameef ni jira jechuudha. Chaaluma kuma keetiin kanumatti hojjetan? Hojii viidiyoo manaan hojjedheen giruppii qaban warri magaalaa Ciroo ka warri Ameerikaa jiranii fi kun kan irratti poostatamu jechuudha. Giruppii akkamiiti? Ciroo giruppii jedhamee jira. Dhalattoota magaalaa Ciroo kan biyyoota alaa jiranii qabuuti. Dhaloota magaalaa Ciroo bichaa osoo hin ta'in dhaloota magaalaa Ciroo gargaaruu qofa osoo hin ta'in bakka guutuu isaadha gargaaruudhaaf jechuudha. Isaan giruppii qaban Facebook irratti jechuudha.
Kazaa viidiyoo sana hojjedhee fi gallakkisee na yaaman bakka akkana rakkoo guddaan irra ga'ee jira as chokkaa viidiyoo minaan jedhanii san booda irra hoggaan fiigee dhaqu akkasuma baay'ee waan nama gaddisiisu bakka yeruma sanittiin dabee viidiyoo dalagee feesbuuk irrattis isaaniif gallakkisee akkasuma tiiktook irrattis gallakkisee bakka nama hedduutu irratti hirmaatee nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Akkasuma jedheen eegalee anilleeni bakka nama gargaaru saban filatu amantiin filatu nama hedduutu irratti hirmaatee isa san lubbuu baraaranii ammaan tanallee Finfinnee jira. San boodarras akkasuma bakka nama hedduurraaf waan guddaan hirmaatanii jiranii bakka sanirra hin jira jechuudha. Jechuun hojii daabboo tokko lamaan eegaleetu hanga asii dhufee jira. Keessattuu naannoo waggaa tokko na fakkaatan hojii kana eegaltee. Waggaa tokko yaa'u ka barbaaduuf jedhee akkaawuntii kiyyas kaayeen jira bilbilaa fi akkaawuntii piroofaayilirra kaayetiin jira. Ka barbaadu akkaawuntii kiyya irratti ergaa namni sun akkaawuntii ka qabu ta'e taanan immoo dirqama bakka akkaawuntii nama sanii haa ta'u jedheetiin akkaawuntii nama sanii godha. Akkaawuntuma nama sanii irratti akka galchan jechuudha. Ammaan tana isa gimaash miiliyoonii irratti galee gimaash miiliyoonii irra galee hun akkaawuntuma isaaniitiin godhee akkaawuntuma isaanii irratti akka galu jechuudha. Akkaawuntii isaanii irratti gale. Hojii bareedaadha. Mee hojii dheeyyateen gammatti hojjetteen keessaa toltumaa hojii baay'eedha kan waggaa tokkochaan as kanatti hojjetteeni. Hojii kamtu irra haalaan garaa kee si gahee ittiin gammadde? Hojii toltummaa hojjechuudhaaf inni hundinuu dirqama yoo dhukkuba taate malee hundi isaadhaanaaf tokko jedheetiin yaada. Yoo dhukkuba taate lubbuu nama sanii baraaruudhaaf bakka dirqama rafuu hin qabdu ta'u. Anammaan tana magaalaa Ciroo keessatti Sisaayit Hojii jedhamu tokko waggaa 10 algarra ciisee jira. Sirriirra jechuudha. Adagaa baajaajii irra ga'ee qaamni isaa guutuulleen hanga madaa'u kanarra ta'ee viidiyoo lammaffaa kiyya viidiyoo isaa ture. Gargaarsan isaaf godhe ture. Akkasuma isaaf illee bakka guyyaan viidiyoo isaadhaa dura eegalu halkan irra hanga sa'aatii 10 jechuudha. Silkii akkana harkaaniin qabadhee silkii liivii seenee harkaaniin kadhachaa ture. Harkarra akkana kaadhee hanga sa'aatii 10 jechuudha. Sa'aatii meeqaaf? Kan itti eegale sa'aatii 3. Sa'aatii 3 eegalee hanga sa'aatii 10 harkatti qabadheetiin kadhachaa ture jechuudha. Liivirra taa'ee. Garuu bakka gaafa sani viidiyoo lammaffaati waan ta'eef warra Cirootiif illee hangas mara beeksisan arganne namuma nam beekne na gargaaraa ture bakka. Footoo isaadhaa kaa'ee madaa isaa wajjin kaa'ee bakka naa gargaara akkanarra jira adagaa makiinaa irra ga'ee rabbiif jedhaa na gargaaraa jedheetiin kadhachaa ture. Bakka baay'ee halkan sanii ka baay'ee natti dhaga'ame viidiyoo duraa irratti jechuudha. Si milkaa'ee? Naa milkaa'ee bakka gargaarsi gaafa yeroo duraatiif akkaawuntii kiyya irratti ture. Akkaawuntii kiyya irraa immoo qarshii hanga galees yeruma san gizee isaan liivirratti naa ergan san abalu hangan argii abalu hangan ergii jechaatiin godhaa ture maqaa isaanii barreessaa. Namni tokko immoo ergeellee maqaa isaaniidhaa akka hin dubbanne hin barbaanne ni jiranii. Maqaa isaaniidhaa hin barbaadan garuu qarshiin hangalli galee jira jechuudha. Idaa deemaa jechuudha qarshiin. Dhumarratti qarshiin kun hangana gahee jira baay'ee galatoomaa jedhee guyyaa san sa'aatii 10 cufe guyyaa san qofa osoo hin ta'in gizee biraas jechuudha. Sa'aatiin ani natti fudhate garuu gaafa san hanga sa'a 10 jechuudha. San boodarra guyyaa lammaffaa qarshii isaaf kennuudhaaf viidiyoo dirqama dalaguun qaba. Qarshii san geessee kennoo abalu qarshii hangana galchee jira. Attaqaalaa immoo qarshiin ida'amni kagalee jiru Sisaayit Hojiitiif qarshii hangana waa'ee abaluuf qarshii hangana baay'ee galatoomaa jedhee viidiyoo dalagaa jechuudha. Akkana duwwaa bichi gargaarsan itti gammadee? Baay'ee itti gammade. Baay'ee itti gammadee bakka waan si ajaa'ibu akka ta'ullee dhabe. An abdii qabaadheen jiru jee hanga ammaa bakka uumaan du'uunatti fakkaachaa ture. Kana boodarra bakka hanga ati jirtu humaan ta'u itti bakka baay'ee gammachuu guddaa itti dhaga'ame. Ani bakka gammachuun isaanii gammachuu kiyya jedheetiin yaada. Isaan yeroo gammadan ani nin gammada.
Garuu yeroo isaan itti dhaga'amee wayiin bu'an ani keessi kiyya gammachuun natti hin dhaga'amu. Yeroo tokko tokko hanga nama akkanaa nama jireenya isaa irraa dhabee taa'ee waggaa fudhanneef guyyummaa du'aatii isaa of eeggachaa ture gargaaruun hojii baay'ee boonsaadha. Waa hunda caalaa immoo yeroo hunda haadholeen abbootii yeroo dafanitti dooyidhaan kan asirra dhaabbatan waan haalaan bareedaati. Mee kanaaf wal qabatee chaalenjiin si mudate ni jira? Chaalenjiin na mudate yoo hojii tokko hojjechuudhaaf gisee baatu chaalenjiin guddaa jira. Inni sun garuu gara duratti hin ba'u viidiyoo duuba ta'a. Chaalenjii hedduu jira. Fakkeenyaaf atamma karoora kee kagootee manaa baatu karaa namarra jiru wayiin nama tokkoon gargaara qarshiis kennuu yoo barbaadde wayiin bu'aa bittee kennuudhaaf yoo barbaadde manaa baate nama tokko wayiin nama lama arreenji gootee baata. Maaliif waan namni sitti kenne qabattee baata waan ta'eef. Garuu yeroo sanitti gizeetii nama tokkoon gargaara nama lamaan gargaara jettu kabiraa si mudachuu danda'a. Kabiraa kan si mudatu sun garuu namni sun si hubatu. Fakkeenyaaf namni gargaarsa argatu hundi tokkoo miti beekta. Namni humna dhabe ni jira. Akkasuma immoo namni qaamni isaadha akkanumattuu gargaaruudhaaf himu ni jira. Nama humna qabu gargaartee nama humna hin qabne yoo gargaaruu baatte tokkoo miti. Akkasuma immoo ati nama humna hin qabne akkasuma warra qaamni isaaniidha miidhamaadha ni jira isaan sanii fokus gootee gargaaruu qabdu. Isaan sun garuu dirqama nama sanii wajjin walqixa ta'uu qabnaa jedhanii yaada. Keessattuu yeroo ammaa nama baay'eetu jira namoonni fayyaa qaban bahanii yoo dadhabee barkan baadhatee hammaallatee of jiraachisuu danda'u. Just bakka namoonni gargaarsa kanaa guuran namoonni gargaarsa kana hin jiranii qofatti amananii hojii dhiisanii taa'anii kadhachuu sadaqaa eeggachuu waan akkasii ni jira. Keessumaa immoo akkuma ati jettee deebistee namootaan dirqama umriin isaanii deeman ta'uu danda'a hawwan keenya kan bahanii carraaqachuu namni kan silamna ta'uu qaban. Namootaan immoo qaama miidhamaa isaa ta'anii namootaan gargaaramuu qaban naachuraalii beesan akkanattu gargaaramuu qabaatee yaada. Garuu namootaan hin gargaaramnes hin jiran garuu komiin hin dhawu baay'ee. Anis maaf nan gargaaree jechuun takka hin jira. Kun immoo chaalenjii guddaadha. Inni mul'atu yeroo baay'ee maaliif isa gargaartee maaf nan gargaarini maaliif isa dhibba lama hin maaf dhibba kan ta'e wanta akkasiisan illee ni jira. Wanta kana sirreessuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Keessattuu namootaan humna qaban namootaan dandeettii qaban bahanii hojjechuu danda'an ta'anii kan gargaarsa eeggataniif. Isaan kanaaf amma kan hin dhaamuu barbaadu. Chaalenjii san isa reefun tanaa san hin finne. Chaalenjiin sun anamma gaafa iida amma darbe kana jechuudha. Iida irratti nama sadii wayii nama afuriif zayitii fi ruuzaa fi akkasuma waan garaagaraa shunkurtii midhaan timaatimii kana biteen kennaaf warra humna hin qabneef jedheetini manaa bee jechuudha. Yeroon bitee ani isaaniif laachuudhaa deemu bakka takka baay'ee humna qabdi. Bakka baay'ee qaamni ishiitillee nama jira bakka hojjetee jiraachuu danda'u hin jiru. Bakka nama akkasii turte isaan kanaaf gizee laachuudhaa deemu bakka anaafis yoo laatte malee jechuudha. Ati dirqama isaan kanaa wajjin wal qixaa miti. Isaan kanan gargaara yeroo lammaffaatti wayim si haa gargaaruun jedhe. Hin ta'u jette. Amma fiddu malee. Bakka amma dhufu malee. Ani immoo kan itti hojjedhe amma isaan kana irratti fixeetiin hin jira jechuudha qarshii. Meeshaan ammaan tana gaa bitamu egaanii beektaa samii samii. San boodarra bakka yeroo biraatiif sin gargaara jedheeni kadhadhe jechuudha. Kazaa jettee tuu jette kan cufan irratti deebi'e. Maaf nan gargaaree qofaaf. Bakka ani immoo wayim ishii gargaaruu jibbiinsaaf osoo hin ta'in isaan kanaa wajjin wal qixa ta'uu qabu. Bakka isaan kun humna hin qaban. Sampai darbee namoonnummaan si duuba dhaabbatan yeroo ati namoota jira humna carraaqachuu danda'an akkasii kan wanta hojjete ilaalcha biraa fida. Ilaalcha biraa fida. Bakka dirqama immoo ati naman gargaara jettee hanga baatetti wanni fedhe sirra gahuu danda'a fudhattee deemuu qabda. Ancufa maan irratti tuftaan jennee. Ancufa narratti tuftee maaliif narratti tuftaan jennee. Fudhadheetiin galatuumi jedheeni biraa deemu. Kan ancufa narratti tufte san caalaa
eebba uummataa akkana fayyadu ni beeka. Eebban haadha meeqa si duuba jira? Abbaa meeqa na duuba jira, haadha meeqa na duuba jira. Kanumaafuu asitti ishiin dhabde jedhee isaan kana gargaaruu wayin dhiisa. Isaan kana gargaaran immoo bakka isaan irraa eebba hin argadda. Tokko isaa tokko immoo asuma mannaaruma magaalaa Ciroo kana biratti kara magaalaa Baddeessaa galuu fi haati kiyya dhukkubsattee hospitaala jirti. Waan itti deemuun dhabee qarshuma 200 naa laaddu jedhe osoo gargaarsa irra jiru jechuudha. Waan itti galtu dhabde qaamni isaa baay'ee wanniidha. Bakka maal jedhee nagaraa kiyya na dhukkubse jechuudha. Aayyoon kiyya dhukkubsattee magaalaa wanni hospitaala keessa jirti waan ta'eef waan itti galuun dhabee naan jedhe. Gara Baddeessaa. Hayaa jedheetiin laaddeef qarshii 200. Qarshii 200 gizee laadduuf takkas maddiidha rakkoo biraa natti himte jechuudha. Rakkoo dhadhaa. Natti mannaaniin kaza isaan kanaaf ishii kanaafis laadde. Ishii kanaaf laadne jennaan inni duraan qarshii 200 naan jedhe sun yaada qayyarate. Itti naa dabalii jedhee jechuudha. Akkam naan jedhe san boodarra waan itti galuun dhabee deeme aayyoo kiyya qabeetiin deemuudhaa deema waan ta'eef isaanii walirratti naan ga'u naa dabalii naan jedhe. Oh my god. Roga duramu harmee isaa bira deemaa ture. Harmeen isaa dhukkubsattee jirti. Bakka akka nama galee takki waa barbaaddatee dhufuudhaa deemuu akkas jedhee akka mataa isaa qofu godhee natti. Haaya jedheetiin ideef ammas harmeen qabee deemuudhaa deema naan jedhe. Ideef. Eegan ideef boodarra ishiin duraan itti kenneef sun bakka deebitee rakkoo mataa ishee irra ga'e natti fakkaatee gara naannoo olii kanatti achii gad dhuftee rakkoo guddaa irra ga'ee jira. Rakkoo guddaa sanatti himte. Hayaa jedheetiin dabaleef ijoollee afurii mana keessaa qabaa waan hin nyaachisuun qabu abbaan kiyya akkana. Abbaan ijoollee sababa akkanaatiin lubbuun isaa baatee jirti jechuudhaan gizee natti himtu ishee jedhee dabaleef ishee kana. Gizeen dabaluuf ammallee hin deemne barra inni kun waan isin ajaa'ibu viidiyoon ni jira. Sadaffaa deebiinaan jee. Achuma dhaabbatee waan naaf ishiin haasawnu kana nu dhaggeeffata inni. Ni jira viidiyoo irra waan isin ajaa'ibu. Hoggaan haayee jedhee ishiidhaaf dabalu yaa ilmoo kiyya jedhee deebi'ee jechuudha. Yaa ilmoo kiyya waan kiniin ittiin bituuf hin dhabe. Aayyoo kiyya na harkaa du'uuf deemti. Wooma xiqqoo naa dabali naan jedhe jechuudha. Nama guddaadha wayii? Nama guddaadha bara. Nama guddaadha. Gizee ilaaltu. Edaan inni isa kan hundi kanaan jechaati jiru soba. Waan si ajaa'ibu. Anamma san dura narra ga'ee waan hin beekneef jecha bakka dhuguma wooma aayyoo isaa haasa'aatii jira. Baay'ee nama wanni godha gizee sitti himu jechuudha. Bakka taraa sadaffaa achuma dhaabbatee na gaafate jechuudha. Waan kini itti bituuf hin dhabe naam jennaan hayaa jedheetiin fuudhee dabaleef. Hanga qarshii 500 kana ta'eef jechuudha. 200. Samboodarra bakka ka'een deeme. Ka'ee deemee samboodarra viidiyoo galgala gallakkise. Viidiyoo gallakkise namni isa kana beeku na gaafate boromtii. Shakkineeti. Hin shakkine naan dhufne bakka cirraashumaa jechuudha. Maaliif aayyoon kiyya akkana ta'ee hospitaala fidee naan jedhe samboodarra waan ittiin as akka mudhabeetiin biyya deemee fidachuudha deema jedhe. Haya jedhee dabaleef. Amma summaa kiyyan qabee deemu dabaleef. Amma immoo deebi kiniin waan itti bituuf hin dhabee aayyoon kiyya du'uuf deemti naan jedhe. Gizee akkana jedhu immoo mee deebisaa maal kennitaaf? Ka gargaaruuf deemtu nama kaasitti dhukkubsatee du'uuf deemu nama. Kanumaafuu dirqama gargaaramuu qabdi jechuudhaan fuudhee kenneef. Gizeen hin kennuuf viidiyoo galgala gizeen hin gallakkisu. Samboodarra namni isa beeku viidiyoo kana argee buruntii qaallicha itti gargaarte suni bara. Asuma bakka akkanaa hunda akkanumatti deebi'ee nama kadhata naan jedhan. Akkasii bakka maal gochuu dandeessi? Maal gochuu hin dandeessu? Garuu karaa lammaffaaf barumsa guddaa sii kenna. Isaan kana hedduu jira. Namni itti gargaaruudhaa baate tokko tokko silkii tajii qabu jira jedha. Gizeen adda baasu. Isaan kana osoo sirreessitanii namni walitti aantan ni beektan jechuudha. Nama gargaaramuu qabu ni beektan waan ta'eef namnummaan gargaaramuu qabu. Haa gargaaramu.
nama humnaan buluu danda'u wayim immoo hojjettee if jijjiiruu danda'u osoo hin ta'in nama humna hin qabne nama gurguddaa nama qaamni isaanii miidhamaa haa gargaaramu jedhan. Waan bareedaadha. Atis kan dura muuxannoo hojjetu akkasii waan hin qabne jechaan guyyuma waan kana hojii keetirraa kana mudannoo keetirraa barachaa kan deemtu keessumattuu yeroo namoota shakkisiisan si mudatan keessu yeroo ammaa babal'atee jira. Nama fayyaa qabu kanaatu dhufee si kadhatan. Anis yeroo kana mudatee ni beeka. Kana dura Adaamarraa osoo gara mi'eessoo dhufaa jiru dhuftee makiinaa keessa kana ummatiyyaa narraa du'ee mucootiyyaa du'ee as jira na dura. As finnee as gara doosnee as duutee as jirti waan itti galchuun hin dhabee naan jettu waan ta'eef. Angaraana nyaattee yeroo akkana kishee dhibba nama baasee olaanti yoo hin jirtu isiin hin deemtee. Gabbuutti ilaalee waan ta'eef hin deemtee. Lakaan namoonni naannoo sanii ijoolleen kaarii ijoolleen achi irratti hojjetuun hin beekan. Torbaan isaa ammas Adaamaa deemee yeroo as deebi'u dhuftiituma jechoota wal fakkaataa keessan himatti. Laalee ittiin dubbanne wanta kan jenneen. Yoo itti dubbattes namni meebii qalbii isaas cabuu danda'an fira calan irraa jedhe. Torbee lama torbee akkas ta'ee yeroo deeman ta'e ammas mucoo guyyaatu irraa du'e sababni himatu wal fakkaataadha. Kan waan jitu wal fakkaata dhimmaan buusaati kan sitti himtu garuu yeroo sitti hin taane kan hunda sababa fidattee waan rabbiin hin jaallanneen waan rabbiin sirra fidiin takkaan just maallaqa argachuudhaaf gargaarsa argachuudhaaf waan akkanaa gochuurra osoo teessitu nagaan sadaqaa gaafattee namni keenya nama gargaaraas akkana ilmoo waan nyaata deebiin naaf kan nuti namni waan dabboo illaataa fi malee ilmoo osii ajjeessaa akkasii waan jechuun hin barbaachisu. Akkuma jettee harmee isaa osoo hin jirre osoo hin jenne sababa akkasii hin barbaachisaa miti. Keessattuu namoonni akkana yeroo nama mudatan yoo danda'ame hanga danda'ametti verifaayi gochuudha namoota deemanii sirraa dhukkubee mee deemnee wal ilaallee achumatti harmee keetti isaa gargaaru. Takka immoo namoota isaanis hin ayyamne yeroo waan kan yaade kan yoo dhiisteef waan akkanaatti tolna hin taane namoonni kun mee namoota si beekanii akka itti gargaarsa laattu. Amma na baranii jiran. Sandura si beekan ture? Sandura nan beekan. Hangas maras viidiyoo irra hin turre yeroo sanii fi amma garuu na beekan. Ganaa karaa irratti gizee na argamu bakka kanatti fiigullee ni jira. Ammaan tana jechuudha. Warri xiqqoo na baranii jiran. Ammaan tana beekamutu jirta. Hojiin keetti hojii boonsaa dalataa fi fakkeenya guddaa ta'uu danda'udha. Amee kana hojii wal qabatee gara dhaabbileen gargaarsaa ni jiranii. Gara dhaabbileetti deemuudhaaf yaada ni qabdaa? Yaanni kiyya karoorri kiyyas garasuma. Yaanni keenya egaa guddaa ta'us xiqqaas ta'us irratti kasi gargaaru rabbuma waan ta'eef akkasuma dhaabbiin magaalaa Ciroo kantiibaa magaalaa keenyarraa kaasee bulee jechuudha Mahammad Umar baay'ee tololtummaa irratti na gargaara innillee bakka simaddii dhaabbannaa bakka jabaadhu hojiin akkanaa hojii boonsaati nu bira dhaabbattan isinillee hojuma keenya hojjechaati jirtaatillee jechuudhaan baay'ee na gammachiisa yeroo duraatiif biiroo kantiibaa keenyaa deemee maaliif seete nama gargaaruudhaaf ta'ullee magaalaa keessa wayiin viidiyoo qabattee kaameraa qabdee na gaafachuu danda'a waan ta'eef heeyyama argachuudhaaf isa bira gaafa deemu gammachuu guddaatti itti dhagahame rakkoon takkallee yoo jiraatte bakka miiseejii takka qofa naa barreessinaan jedhee bilbila isaanaaf laatee na gaggeesse jechuudha. Gammachuu guddaan na dhagahame bakka nama kantiibaan akkasitti wayiin gabbu'ee namaa wajji haasa'ee gizee akkasii nama jajjabeessu gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Samboo darallee karaa irratti illee gizee na arkellee bakka akkuma nama beekee namatti bakka baay'ee guyyaarraa walitti dhiyaatu tokko hin jiru. Akkas ta'e bakka akkasuma gaafan qilleensa guyyaa sagaliidhaa qopheessanillee nama hedduu naa qopheesse magaalaa Ciroorraa Hussein Ciroo kan jedhamu faana jiran akkasuma Zaraayifaa Ideefaa kan jedhamu ni jiran hundi isaaniidha. Yaayyeefaa kan jedhaman namni hedduun irratti hirmaatee wanni isaan irratti akka koree ta'anii na gargaaruudhaaf jechuudha. Maaliif namni tokko qabeetee nama hedduu kana bakka bu'uudha ni ulfaata waan ta'eef nama jajjabeessu kantiibaa guddaa baay'een isaan kabaja.
baay'een isaan galateeffadha. Baay'ee na jajjabeessaa jiran waan ta'eef qaamonni nama jajjabeessan, na jajjabeessaa jirtan, nama waddii dhaabbattan baay'ee galatoomaa. Tiraafikoonni magaalaa Cirootis akkasuma baay'ee galatoomaa jedhan asuma. Kana sanis galata qabanii ulfina qabaaf jenna hojiin akkanaaf hojii nama kamiyyuu siyaasaan filatu, amantaan filatu, bifaan filatuuni nama hundumtu irratti waliif gala hojii rabbiinis birattis jaalatama waan ta'eera. Keessattuu hojii boonsaa kana kan hojjettee dargaggoota uummata hojii akkanatti walitti dhufeenya uumuu keetiifis abbaa hiyyeessaa ta'uu keetiifis guddaa galatoomsa jennaatiin. Mee namoonni biyya keessa jiraatanii biyya alaatti jiraatanii namoonni cinaa dhaabbachuu barbaadan kan sappoortii gochuu danda'an yoo jiraate gara toora kamiis argachuu danda'anii tiiktaak akaawuntii tiiktaak feesbuukii yuutuubas ni qabdan fakkaata bilbila keettis akaawuntii keettis meenshinii yoo gooteef. Yeen akaawuntiin kiyya karaa tiiktookitiinis karaa yuutuubiitiinis maqaan tokkuma Mabree Ciroo ja'a. TikTok irrattis YouTube irrattis jechuudha. Akaawuntii kiyyaa fi bilbilli kiyya immoo akaawuntii kiyya piroofaayilii irra ni jira. YouTubein kiyya illee liinkiin isaa akkasuma piroofaayilii jira ni jira waan ta'eef anallee seenaatii sabiskiraayib na godhaa. Akaawuntii kiyya irrattis gargaarsa warri gargaaruu barbaadan warri keessi keessan baay'ee keessan warri na dubbistanis ni jirtan waan ta'eef karaa san irratti nu gargaaruu dandeessan. Warri Ciroos ta'ee biyya alaas jirtan ta'ee na gargaaruu dandeessan. Na gargaaruu jechuun uummata kana gargaaruudha waan ta'eef karaa saniin argachuu danda'an Mabree Cirootiin beekamaa jechuudha. Abdii guddaa daawwattoonni keenyas hordoftoonni akkasumas namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaa waan ta'eef jecha kanaaf kallattii kamiin qarshiin takka ta'esin biratti gatii hin qabne yoo walitti hidhamte lubbuu nama takkaa baay'ee dandeessi nama takkaaf waan ji'aa mashruufa ta'uu danda'a waan ta'eecha waan isin bira xixiqqaa isaan biratti waan guddaadha. Kanaaf cinaa akka dhaabbatan abdii guddaa qabna akkasuma yuutuubii isaatis tiiktaak isaatis seentanii sabiskiraayib fooloo gochuudhaan akka jajjabeessan akka cinaa dhaabbatan dhaamsa keenya guddaadha. Amee waan dhumarratti wanti dhaamtu ni jira dargaggootaafis takkamuu yaadni na hafeettee kan baasachuu barbaadu. Dhumarratti yaada baasuudhaaf kan barbaadu nama gargaaruudhaaf akkuma reefu jenne nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha akkuma reefu jenne. Dargaggeessi tokkos ta'e namni tokkos ta'e namni akkatti karaa irratti bakka tokkotti roobni itti roobaa aduun itti bahaa bakkuma san irratti huccuu hin jijjiiranne kan kophee hin qabne kan rifeensa murachuu hin dandeenye hedduu jira. Ka daa'imman qabatanii karaarra jiraatan hedduu jira. Isaan kan waliin taanee haa gargaaru. Beektaa ooma qabdurraa namaa laata. Amma fakkeenyaaf kadhannaadhaaf illee yoo nutti dhufan wayim callaa yoo qabaachuu illee baanne wayim qarshiin dhibbi lama keessa osoo si jiruu bar callaan qabullee jettee gaggeessuu dandeessa. Sharafti yoo kennite maal rakkoo ni qabda. Ni qabda ta'e taanaan sharafti yoo kennite sumaatii miti tokko. Maaliif bootaa bunaa yoo dhaqxe wayim bootaa bunaa wayim bootaa shaayii bootaa kaaffee takka illee yoo dhaqxe sharafuun ishii qarshiin sun nu hin haftu. Sagantaa keenya kabajee afeerraa keenyaaf nuuf hawwattee asitti nuuf argamu keetiif maqaa daawwattoota kiyyaatiin guddaan si galatoomfadha. Ayyee anilleen baay'een isin galateeffadha. Raamzii miidiyaa asitti magaalaa mi'eessutti waan naaf eertaniif baay'ee galatoomaa. Raamzii miidiyaa isinilleen akkasuma jabaa fi abbuma jabeeffata nu jajjabeessaa viidiyoo isaadha koppii liink sheer riipoost akkasuma immoo yuutuubiis ni qaba waan ta'eef sabiskiraayibis nu godhaa. Baay'ee si galateeffadha. Namoota biraa immoo hordoftoota kiyyallee isin galateeffachuudhaaf maqaa keessan isin yaamee fixu waan ta'eef hundi keessan baay'ee galatoomaa. Kaameraamaanii kiyyarraan eegalee akka jirtanitti guutuun isaanii kana bira dhaabbattan hojiidhaan qarshiidhaan humna keessaniin kana bira dhaabbattan baay'ee galatoomaa. Kantiibaa magaalaa keenyas akkasuma poolisoota magaalaa Ciroos warri galata narraa qabdan jiran waan ta'eef baay'ee galatoomaa.
maatiin kiyyas, hayyuun kee harmeen kiyyas, obboleeyyan kiyyas guutuun keessan baay'ee galatoomaa ulfaadhaan isin. Kun Raamzii Miidiyaa Poodkaastidha. Jaalala ijaaruun jireenya jijjiira. Dhaadannoo keenya haari'a. Akkasuma yeroo dhiyootti immoo loogoo keenya jijjiiruusaa ni beekama. Kana booda viidiyoo keenya hundinuu loogoo kanaa fi sloogaanii yookiin mootoo jaalala ijaaruun jireenya jijjiira kan jedhu qabanneeti kan nuti dhufne. Kanuma qophiin guyyaa irraan tanaa Mabrii wajjin goone viidiyoo biraa qabannee hanga walitti deebinutti nama torbaanii rabbiin waa taasisu.